Akin anillee nama guyyaa keessaa ka'e osoo miyyaatiin naaf taate alhamdulillah. Miira keessa galte. Bultiin bufaajaan taatu bultiin bultee gadi seentetu maal qaamata jaawaa wal jijjiirra baati takka nama waan taateef obboleeyyan kiyya isa warra jala jirus warra as gubbaa jirtanis akka na eebbistan asumaan barbaada maal bultii taanqee hamee taanqee seen ulee fadhu nama bultii barbaadurraa ulfaadha isiniin kabajaa isiniin jaalatu. Yaa boyoo. Dr. Hayat, I love you. Ay rumani bi guyyaad waan hin beekanii jan. Akka sabu gaa'ib isaa fayyisa ture. Frank dhuguraa irra dhugaadha garuu dhuguma jaarsa argatte. Barnamni hundi wanni qoosaa guddamee hundi dhugaan seene. Atummaan moo? Atummaan Dokter akam jechuun. Doktor. Ineeru bulaalii jenne. Kuba qabaa dhaggeeffatu doktor. Yoo namni 50 as ba'e amma mucaan as baasu suufa kaatu jira. Naaman. Yalla asheer godha meen ilaallaa kama kuuleen akka aha. Bayee yuukaa. Achi miseen jala jalaa kaasaas deemuun isin garsiisa. Asli. Silkii dirfiin qabu suuraa isaa ergi. Ani yeessa rabbiiti bar silkii naafisu idde Oromoon. Oromoon ormaa. Mana oomishaa darga kan manni kun safaraa laa olka'u. Namni isaa dhufu sharillee namarratti godha. Illalla bakka kalaas illalla yooma rakkoo qabu illalla. Walumaa talaalcha walumaa sheer goraa koppiliinki goraa nama fida. Daddabarsa membarii ta'a yalla hundi keessan. Abbaa manaa keessanitti jaalallee keessanitti hiriyoota keessanitti deemna addaan. Hundi keessan membarii ta'a akka namni wannoo dabalu baariyaaliin dabalu. Hundi namni kuma diidamaa jedhanitti kun membar kun membarii ta'e. Membarii ta'a membarii gifti gaalaarii irra kaa'i kulle. Gifti gaalaarii irra kaa'i. Membarii kaa'i. Yoo akka carraa gisee darajarra gaddeemu neetworkiin na buuse na deebisa. Gabbayuu hin. Doktari geema laaluu dhufne moo jaarsa bareedaa laaluu dhufne amma maal laaluu deemu? Lamaanuu geemii moo'attee kaatee jaarsa nu garsiifti yoo moo'atamte achumatti itti cufattee walaa shaka malee ati hin baasin. Yaani amma gurbaa dhiiraa qal'aa diimaa bareedaa mataa firis kasumaa karabaattaa kaayatee as ba'u osoo hin taane dura geemee gallaa jechuudha. Dura geemidha. Amma akkam godhan beektaa duraan gisee geemii taphatanii kaan keekii as dhufaami amma dhiira taate jaartiin dhufa. Dubartii taate jaarsan dhufa. Ariif no ariif aayidiyaa no yaada bareeda. Akka yoomi namni keekuma mureetiin garaa duwwaa gara. Dubartiin gisee taphattee kaatachumaan jaarsa as fidu bakka keekisa dhiirrillee jaartii as fidachuu shaa. Oke mee yaada gartee waan takka dogongoroota tokko gartee nuti gaawara geema taphatullee miti waa'een harka dhaanitti kushoo yaada tokkoon kan achi fedha. Warri giftii kannu yeroo laallachuudha. Speech challenge eeggatanii xiqqoo guddoo qabanii gartee waan kan nu barbaadan san yeroo san irratti kannudha. Waan yeroo takka gartee giftii gurguddoo kannanii giftii san ogaa lafa baddu fa'aatu mul'ata. So kanaaf waan akkasiisan gartee isi warri geemaroota kuni sirriitti waan beektan keessai ifa godhaaf dabbal maayikii baladhu dubbadhu. Mara miti geemarin na caalaa kun mubaarak asliin ni jiranii. Yoo akka isin malletti waan silaa isiidhaaf nama dubbachuuf warri isiif kannees kataataaf godhees irra hedduun namaan gammanne waan akkas ta'uu seesanitti nama qalbii jabeet madiifne. Okay, amma namni giftii kannu siistama geematti kannu numa beeka. Yoo tokko gara takka haala ta'een alatti namni liivilli isaa 15 olii liivilli isaa 16 olii. Maashaallah jennee jirra. Kuulee Yusuf heerumuu fi jaarsan argadhee jettee jirti. Yoo dhugaa taate mabruuk siin jennee jirra. Garuu nama shakkisiisaa bakka jaarsi kan keessa bira hin jirre kanatti geemii qofa moo sargii moo garuu nama shakkisaa namoonni hedduun jaarsi meetii jedhaa jiranii. Garuu anillee jaarsa biratti hin agarre anillee amanuun na dhibaa jechuudha. Maaliif jaarsi bira hin jiru geemii taphachuuf akkuma
eenyu maali murtukuuton guyyaa qaadhima isaatti fi guyyaa geema isaa walirra godhe kuulee Yuusuf illee akkasuma goote egaa hordoftoota kiyyaa salaamtaa isin gaafachuu hin daganne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota chaayinaal kee jalatti argamtan hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda kan jalqabarra gamana hordoftan. Walumaa galatti hundi keessanuu naaf galatooma naaf jiraadhaa bakka yaadda muraada gayaa. Isiniin jedha kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu ahlan sahlan wa marhaban fiikum isiniin jedhee jira. YouTube channel kan warri haaraa taatan subscribe godhaa like godhaa. Akkasuma mallattoo all jettu kaayadhaa jechuudha. Viidiyoon guyyaa guyyaan gadhiisu yeroo an gadhiisu akka isin bira gahuuf jechuudha. Namoonni viidiyoo kiyya jaalattan namoonni viidiyoon kiyya isinitti tole jechuudha. Akkasuma laayikii godhaa koomantii babbareeda akka keessan sanitti shaashaa godhaa laayikii fi koomantii barreessaa isiniin jedha. Gaafii barbaadan immoo waan beekurraa isiniif deebisummaa qophiidha. Gaafii barbaadan na gaafadha. Akkasii hundi keessan naaf galatooma isiniin jedha. Keessumaayyuu yeroo askaluu kana dhuftanii maatiin taatanii koomantii babbareeda naa barreessitanii hedduu tokko naa galatooma baarakallaa fiikum jazaalakum khayran naaf jiraadha isiniin jedha waggaa 100 umrii dheeradha. Umriin keessan guutuun fayyaa haa ta'u isiniin jedha. Harka keessan fayyaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Akkasuma egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kan har'aa waa'ee Kuullee Yuusuf. Kuullee Yuusuf akkuma asirraa argitanii heerumuufan deemaa jaarsa argadhee jedhaa jirti. Yeroo hedduu jaarsan qabu jettee dubbataa turte Kuullee Yuusuf jechuudha. Akkasuma har'aa guyyaa kaleessa Kuullee Yuusuf asiin duraan jaarsan qabu hin heerumne jedhaa turte viidiyoo dalagaa turte tiktaakii irratti jechuudha. Akkasuma guyyaa kaleessa ani jaarsa argadhee geemallee taphatu edaa guyyaa geematii fi guyyaa sargii kiyyallee bakka takka godhee namoonni hedduun amanuu hin dandeenye piraankiin godhaa jirtamoo heerumni kan kee gaa'illi kan kee dhugaadha moo akkamii jedhaa jiranii namoonni hedduu gaafii itti ta'e dhugaadha gaafii namatti ta'a jaarsi meeti wanti sargii fakkaatullee hin jiru jechuudha. Veelloo waan godhattee waan of as tahakkalte malee wanni sargii fakkaatu hin jiru. Tarii nam tokko sargii maal gochuu wacii baasaa maal gochuu miinzan hin jiru. Waan qophiin sargii uummata akka wanni mul'atu hin jiru. Yoo dhumarra mul'isuu edde malee miinzan hin jiru. Akkasuma aruusnillee jaarsillee hin jiru. Jaarsi yoo itti geemiin taphatamee mooyattee yoo itti mooyatte as bahaa jedhaa jiranii jaarsi dhumarra as bahaa jechuudha. Anallee natti hin fakkaanne garuu rabbi dhugaa haa godhuuf yoo dhugaa taate maashaallah jennee jirra. Garuu dhugaa dhibbaan dhibbatti amanuu hin dandeenyu jechuudha. Tarii namoonni tokko wacii hin baasu maal godhaa amma namoonni amma murtii guutuurra laalee wacii guyyaa geematii fi wacii guyyaa sargillee bakka tokko godhuu fi akkasitti Kuullee Yuusuf illee akkas goote. Garuu rabbiin bultii dhugaa isiif haa godhu yeroo hedduu jaarsan qabu hin heerumne umriin nurraa kuttee jedhaa turte jechuudha. Viidiyoo isii irratti yeroo hedduu boottee akkasii dubbatti rabbi dhugaa haa godhuu fi akkasuma namoonni hedduun kan abbaa manaa hin qabne kan abbaa manaan argate rabbi abbaa manaa haa baasuu fi akkasitti Kuullee Yuusuf jaarsa argadhe jettee akkasitti shaashaa fataa zanaa jettee veelloon as baate garuu jaarsan agarree. Dhumarratti nakaa jaarsi yoo as bahe yoo jiraate jechuudha. Yookaan immoo piraankiidha. Isiin lakki piraankii miti namoonni maa amanuu didaa. Akkasuma Dr. Asliin yoo moo'atte jaarsa as baasi yookaan achumatti amma jaarsa as baasuun eegalamee jira. Yoo moo'atte jaarsa as baafta yoo moo'atamte immoo achumatti jaarsa keellee waan as baastuuf hin jiru achuma taa'e jedheeni. Egaa ammoo ammallee atummaa simatu heerumaa amma jedheen Dr. Asliin jechuudha. Maal isheen waan turteef heerumuu dhabdi maaltu heeruma dhoorga jechuudha Dr. Asli maal jechuudha. Waan haga yoonaa turteef namni jaarsa argatu malee heerumu gizima jaarsa argate heeruma. Akkuma namoonni hedduun jedhanii guyyaa du'anii guyyaa heeruman hin beekanii hireen nasiibni akkuma carraati jechuudha. Kanaafuu lamaan nyaamnu baga gammaddee siin jennee jirra Kuullee baga gammaddee taanii gaafa jaarsa wajji as baatee viidiyoo jaarsaa shaashaa jettee miinzonni homaa homni akka sargii fakkaatu mul'iste kan hafe baarakallaa aleekuma wajamaa beeynakuma isiniin jenna mabruuk alf isiniin jenna garuu ammoo maan agarree garuu mabruuk jennee jirra.
ati jaarsa kan kee as baasuu hin barbaanne tarii faaxeen na jalaa fudhatti yoo jaarsa bareedaa fa'aa argattee faaxeen na jalaa fudhatti fa'aa jettee as baasuu didda ta'a. Faaxeellee nama bara kana jaarsallee nama jalaa hin xalafti. Faaxeen takka takka jechuudha. Ta ija jabaatu jaarsallee nama jalaa xalafti. Kanaaf ati amma yookiisaniif jaarsa kee as baasuu diddee mabruuka baga gammaddee siin jennee baga jaarsa argattee ammallee gammadee jiraadhu. Akkasuma amma haadha faaxettuu fi haadha faaxellee rabbi jaarsa haa baasu. Isillee yeroo hedduu akkuma kuullee kana hin heerumne jaarsan arganne jettee rabbi haa baasuu fi hundaafuu jaarsa haa baasuu fi garuu yoo itti mo'attee geessitee jaarsa as baasii jaarsa kan kee namni akkasii si amana jechuudha. Amma namoonni piraankii nu dalagaa jirtaa piraankii nurratti hojjetaa jirtaa. Jaarsi meeti jedhaara namni hedduun anas akkasumaanis namanne jechuudha. Jaarsa as baasii yoo jaarsa as baaste akkasitti kuullee Yusuf heerumte jennee amanna yoo of duratti yaaddullee yoo ta'e rabbiin siif haa fidu garuu akkana veelloo dirattee faafash moo maal jedhani fataa zanaa faafash akka amaarri jette akkasi zanaa fataa jechuudha. Zanaa fataa jettee akkuma aruusatitti qophoofte kun veelloo hunda itti galchite maashaallah tabarakallah babbareedde iyyuu barama akka aruusatitti qophoofte jennaan hedduu babbareedde amma sirraa bareedee jira dhugaa akkana bareeddee jaarsa kee asii yoo hin baasin bilaashaa siin jedha. Egaa hordoftoota viidiyoon kiyya kana fakkaataa baay'ee aga viidiyoo